السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبون أورومو كوغوتو وروني أمانتي براق أبداني لي بغجرات تنسينين جدي هرّا غافي كيسانيف سغلي جرجراتين رفي نموني أبيلي يوكين كل تفاها كاليسا قدي سرتي فيديو أنها قوجد ويا أفرشانيف ديما زرا أسرتي كان سنين جدشو كبلوغادا نأف كلشا سامسني ميشا إرغا هجاني جيسيني فريجي كينامو على كينا كان جتنيف على كيتن ويا أفرتمان كان يوجي أتوكوفي guyyaa kudhanii ala ta'a firiijii hin kaayamu osoo firiijii kaayama ta'ee firiijii kaayaa isiniin jedha akkasitti naa beekaa waan firiijii kaayaa anin jenne tokko akka ala taa'u naa hubadhaa isiniin jedha itti aansun namni gaafilee adda addaa na gaafattan keessattuu jechuudha nyaata na nyaachisuu jettan viidiyoo baay'ee hojjedhe ani waa'ee nyaataa irratti fakkeenyaaf waan akka shunfaa akkasuma ammootuyyuu nyaata lubbuu keenya waan nuu banu dhugaatis tahee nyaata viidiyoo kiyya hedduu jala yoo seentanii namoonni haaraa taatan kan laaltan taatan waan baay'ee kan argattanii fi irrallee barattanii kan asirratti isinii galuu qabu waan baay'ee beekee osoo hin tahiin waan xiqqishuu hubadhuu fi akkasuma ammootuyyuu wantoota tokko tokko kan fayyadamee kan firoottaniis tahee akkasuma namoonni maatiin akka aadaa fi ittiin bulmaata jireenya intala baadiyaa akkasuma immoo Oromoo qotee bulaa irraa waan dhaladhee guddadhee fi wantoota mana keenya keessatti nu barbaachisan hedduus beekaa hedduus hubadha. Kan hin beekne ammootuyyuu barachuun dubbisuun akkasuma ammootuyyuu odeeffannoo adda addaa kan dhugaa tahe irraa kan isiniif fiduudha. Kanaaf dhibbarraa dhibbatti yoon isin shakkitanii fi sodaattan hin jiru ala keettanii isiniin jedhe itti aansuun ammootuyyuu gaafilee keessan kana gaafattan wanni silaa jechuudha afaan biraatiin hojjetamu afaan Oromootiin wanni chaanala Razaan Oroo jalatti hin hojjetamne hin jira jedhee yaadaan jiru haa ta'u malee kan hin hojjetamnellee inshaallah hojjechuuf abdii guddaan qaba isinis ammootuyyuu akkasuma du'aayiin yaada babbareedan na bira dhaabbachaa na jajjabeessuudhaan koomantis tahee akkasuma maatii koo tahuun akkasuma viidiyoo kan koo waliif sheer gochuun hiriyoota keessaniifis tahee maatii keessaniif qooduun na wajjin turaa isiniin jedha. Namoonni gaafii adda addaa na gaafattan keessattuu warroonni gama tiktookitiin gaafii na gaafattan an tiktook irratti viidiyoo baay'een hojjedhu akka namni achirraa argee qofa gara yuutuubaa dhufe irraa fayyadamu qofa affeeruuf achirra viidiyoo xiqqishuu gadhiisa. Warroonni ammoo yuutuubaan na hordoftanii koomantii na barreessanii isinii deebisuu dadhabe haala tunatti hin mijanne malee jaaladheetii miti. Kanaaf hunda keessanuyyuu waan isin barbaachisaa fi waan jireenya keenya keessatti nu barbaachisu kan taree hojjedhu yoo rabbiin fayyaa naa haa kennu isinis du'aa naa kadhataa.